eebbifame jechuudha. Achi booda namni waaqayyoo dhaqanii natti himan akkan jooraa yeroo jechuudha. Achi booda balballi sitti banamaa naan jedhan. An abdii kutadheen gullisootti gale. Achi booda mucaan tokko naa bilbilee kottuu hojii argattee taanaan jedhee nan dhufee hojii amma hojjechaa jira kun balbala. Namni galateeffatu jira waaqayyoo. Ila wanta inni jedhan isinitti nan dhabe nan gale. Hinda walame kottuu naan jedhan. Isatti dhabdee galte san silkii haaraa. Ameen. Har'a maqaa Yesuusiin. Ameen. Torban kana maqaa Yesuusiin. Ameen. Saganaa turu miti. Sirratta bilbila. Ameen. Guddisiti. Hello. Hello. Jali guddisiti. Hello. Jali guddisiti. Hello. Waamamtee. Ameen. Rakkina koo keessatti isaan tunatti mee namni tokko hanfira illee baay'een qaba garuu firri naa dirmate hin jiru. Miliyoonarota garuu waan naa godhanii qabanii kunoo garaa nama waaqayyoo arrabii waaqayyoo na gargaaree hojii isaa argadhee abbaa biddeenii ta'eera waaqayyoon na galateeffadha. Kan kee miraakilii kana booda. Ameen. Dhuguma sirte. Ameen. Akkamitti darbee achi gahee waan jedhamu duwwaa dhageenya amma kana booda. Ameen. Sintaa'eera. Ameen. Dibata milkoomsaa sirra kaa'e. Ameen. Gara deemtutti milkooftee. Arraba kee barbaada. Ani alamii tashooman jedhama. Dura dhufee toos seenuu baay'ee gilcoggaaraan koo na gubataa, mataan koo na gubataa, danda'ee too midhaan nyaadhu, ho'isee soo nyaadhe na guba, yoo qorraas nyaadhe na guba. Asumatti dhufee tana yaa waaqayyoo waan naa gootu situ beekaanii dhibee garaa kootii wallaala jedhee tana dhufee as dana taa'e. Birrii of harkaan qabu bishaan araaraa kennaa jiru. Koottaa namni of harkaan qabnee fudhadhaa nuun jedhan. Achuma nan qixee dhufeetoo fudhadheen manatti siin galle asumatti dhugee yeroo mana ga'u an akka bofaa fakkaatu garaa koo keessaa ba'e. Galata naa galchaa. Ishee waan si gaafadha. Ija keetiin argitaa waan mul'atudha kan si keessaa ba'e. Akkanatti wal maraa Ishee. innaan mukaan ol fuudhee akkanatti ol harkise. Wal harkisa simmidhee addaan hin bahu. Footoo maaf hin kaafnetti yeroos. Ay waan ittiin kaasuu farkaas hin qabu simmidhee tumannoon dhiisee galata kee jedhee Beera keessan ol fuudhaa. Kan keessa keessan taa'e mana keessan taa'e jireenya keessan nyaatu maqaa Yesuusiin haduu. Ameen. Milachuun kaasi. Abidda harka kee kanarra dhufu. Carraa kee kan nyaatu. Iddilii kee kan nyaatu. Eebba kee kan nyaatu. Maqaa Yesuusiin rukuta. Ammoo dhufee tanan guddaan danda'ee too gadi hin jedhu danda'ee bishaan buufadheen kan algaarraa gadi bu'ee too danda'ee fincaaniif fincaa'u fayyaan itti fakkaadha abbuma manaa kootillee natti gubee humtuu natti seenuu nan ciisaa yoo midhaan hin argu bishaan hin argu zimmedhee tanan gararkifadheen hudduuf foqoqee dhaqee jaarkaanii ol qabeen bishaan buufadhee dhugee tanan achi soliin jedhu danda'ee muka qabadhee raawwadhee tanan ka'ee akkasumatti algaa bira tiradhee dhaqa. Duddi koos natti hin jiru, lukti koos maali namti kootu hin jiru. Akkasumatti yaa waaqati fira naa baasi. Mi'aana na argisiisee har'a jedheetu waan ka'ee too dhufee tiradhee. Addana dhufee gisee hin ga'u. Asaan dhufee isaan naa kadhatanii edda gaaf sanaati nan ka'ee aduma sanan ka'ee bishaan hin buufadhus buna galee asuma galee tanan buna daffifadhee buna dhugee galata naa galchaa. Afurramaan iyya sirraa ba'e. Afurramaan iyya narraa ba'e tole. Maal dhibamtaa bumti manaa kiyyallee maal dhibamtaa yaada gidiraa ciista. Yaada gidiraa si ciibsa. Kayi waa godhadhu naan jedhe. Hin fokko. Danda'ee gadi hin bu'u. Bu'ee tanan harkifadhee sodaadhum takka dhaqee xarapheessarra taa'e. Waan xarapheessaa sanarra taa'e waan ani itti nyaadhu waan ani itti hojjedhu sanaafuu danda'ee ofitti fidu waan ta'eef garaattis nan baadha. Dhibee meeqaan dhibama yaa Waaqa. Kan marramee yaa Waaqa yookaan kara goota yookaanii fi kar tokkotti deebi'ee kadhadhee galan isaa baatoo asirra dhaabee galata. Galateeffadhaa Waaqayyoo. Iyya guddisaa dabalaata. Ameen. Amma fayyaadha. Amma fayyaadha galata isaa. Homtuun jiru. Homtuun jiru. Mee galateeffadhaa fi. Waaqayyo si haa eebbisu. Barri kee manni kee haa eebbifamu. Hamaan si hin danda'in. Dhaqi.
Waaqayyoon naa godhan isinitti fuula keessan dura dhaabbadhe Waaqayyo sadanadhaa asitti natti dubbate fi lafitti sanan taa'ee obboleessa koo totoo gabaa galuudhaa deemu poolisoonni rukutanii mana hidhaa gashanii achi keessatti dhukkubsatee riibarii barreessanii achiin yaa Waaqi bo'aan dhufe as dhufee gotaa sanan taa'ee Yesuus egaa otoon fuula kee daaddisuu otoon si kadhadhuun haadhoon koo du'aa jedhee tan baay'ee boo'e nan bu'aa iddoo sana taa'ee Waaqayyo isa kan saatii miti kan koo kaleen sababii dhumanni aarii kanarraan kan ka'e kaleen na dhukkuba ture isaan namni kaleen dhukkubu koota akkas bayi jedhan achumaanan bahee as gubbaarra dhaabachaa ture dhuga baatonni erga isaan dhugaa ba'anii turaniin booddeetti eessa keessi dhukkuba jennaan anis kalee koosa kanatu na dhukkuba gara tokkotti ciisa malee gara tokkotti ciisuu hin danda'uun jedheen jennaan erga sitti si qabee sitti ammaatee tureera jennaan torbee tokko naasuurraan kan ka'e natti ammaatee obboleessa koo kanaaf naa kadhadhaa jedheen suura isaanitti kenne akkasittiin ilaalanii otoo ani dhimma kanatti nimi sabatti qabanii mucaa kana ulee namaatu rukute jedhan kaleensaa tokko geedoodhaa ishee dhuftee geedoorraan dhufe achiin kaleensaa tokko tortoreera Waaqayyo addisitti qayyara atis innis si fayyaa hin boo'innaan jedhanii Waaqayyoon naa kadhatan isa booddeetti bishaan dhalakoo kanatti naa facaasanii gaafas afurii tokko sirra dhufu maatii keerraas immoo waan kufutu jira obboleessi keessi immoo si fayyaa dhufteetu dhugaa baata beenu deebi'ii taa'inaan jedhan dhaqee tan taa'ee zayitii kadhataa immoo kennaa jiru achumaan hin ka'ee birra farfaan qabu baqqaa nan fida jennaan rakkoon qabu fudhunaan jedhan zayiticha fudhadheetanii Yesuus eegaatinatti dubbatteettaa sagalee abdii bakka haadhoon koo kunis immoo naaf fayyuu qaba jedhee tan deeme. Hospitaala keessa ture. Achitti in dhukkubsata baay'ee innaan ani dhaqu fincaanii danda'een ba'uu baatanii baasuu midhaan hin nyaatu booddeetti nabbaan abdachiiftee tagaana dursi jedheen gaaf sana zayitii sana kana fudhadhee deeme. Achi gaheetanii seenee naan jedhu diriireetu ciisa. Amma zayitii sana poolisoonni achitti iddoon dhukkubsatu sanatti taa'anii teegu ture. Hin eegu maqaa kee qaqqabadhee tan dhufe poolisoonni kunis gallakkisanii deemu haadhoon koos naaf hin fayya bakkeedhaatis immoo gallakkifamaa abdiidha kun jedheen dhaqee seenee mataasaa dura taa'eetti dubbadheen xiqqoo gaafan turutti zayitii sana buqqiseetanii nyaatan isaan geessee fi dhaqee sanaan itti naqee afaan kaa'ee laadheef kan dura midhaan dide laadheefiin birindaattis isum qiceen obaase isa booddeetti rafiiti guddaa wayii rafeetachii ol jedhee maaloo baga dhufte waan ta'eetoo jireenya koorraa ka'ee haadhoo koonaan jedhe gaafan akkana naan jedhuun boo'ee tan wangeela fudhadheen deeme taa'ee summaata duree taa'ee tan dubbisaa jira otuman dubbisuu memee qoymee wanti ta'e narraa ka'een ofuun kootiin ba'aa fincaan jedhee tofumaa ka'e achiin obboleessi koo baarii irraa fiigaa dhufee ofiisaatii meen danda'u karaa tokkoon qabeeti naan jedhe qoof danda'a Yesuus gooftaadhaan jedhee isa booddeetti siree gubbaarraa ka'eetu ofuma deemu jalqabe deemee shintibeetii dhaqee ofuma isaatii kan dura baatanii shintibeetii geessan shintibeetii deemee dhaqee dhufeetu Yesuus na fayyiseera haadhoo koo ani fayyeera wayi baattee dhufte narraa ka'eera naan jedhe isa dura naa jedhe waa baattanii galuun barbaaddu dhala Waaqayyo waan tokkoon isinitti hima keessumaa sagantaa facaasaa yeroo dabarfannaan nu fina isinitti hojii hojjedhaa mana keessa hojii baqattee nu fina harkeessa ol kaasaa waa fuutee isa du'a nama hambisu fudhattee galuu barbaaddaa isa salphina nama hambisu isa balbala nama raaba isa dunkaana gaddaa balbala namaa dhaabachuuf jedha hambisu sana fuutee galuun barbaaddaa miilla keetti dheera ammaa jalqabee qabi miilla kee qabi ammaa jalqabeedha lafa miilli koo ejjeteedha fayyinata ejjetaa misraachooti dhaga'amaa harka kee raasii danda'ameera raasii jedhamas achiin bakka deebi'ee tol jedhee taa'ee nattaasa'uu jalqabe biddeensa kumsaatii gulukoosii tarkasaa kanatti jira opereeshinii gochuudhaaf amma riivarii akkasiyyuu Addis Ababaatti barreessuudhaaf jiru marfee 60 tajajameefi amma isa sana gaafa dhufanii garaasaa ilaalanii garaasaa keessaa fayyeera inni isaan opereeshinii barreessuudhaaf ka'anii inafi Waaqayyo koos immoo haadhoo koos immoo naaf hin fayyise paastariidhaa dawwalee Yesuus naaf fayyiseera guyyaa borummoo ennaanni fayye hidhaatti deebisuuf jechuuf jiru
irratti naaf Meeqa kadhadha. dhaggeeffadha. Mana hidhaatti deebisuudhaaf jiru paastar jedheen isaaniif innis naa fayyeera gooftaa naa galateeffadha. Hamma immoo qaxaroon isaa guyyaa boruu sa'aatii 4 irratti eegaa jiruun jedheen. Achiin walgahii irratti gaggeessaa jiru jedhan. Dhugaa waaqayyooti immoo walgahii irratti gaggeessaa jiru immoo dhageenya irra nutis baabbicha keessa ture obboleessi koo kun. Achi walgahii irratti gaggeessaa jiru si 4 taa'an jedhanii dhufanii immoo nutti himu. Poolisiinis immoo kun akkuma isaanii kanatti taa'ee mucaa eegaa jira mucaa du'aa jechuudha. Abbaa gaata akka barbaaddetti waan gootu qabda gaa'edheen zayitii sana harkaan dibadhe akka nama dubbisuun poolisii sana harkaan qabadhe. Isa booddeetti ana siin taa'u. Poolisoota dibataan siin qabu. Isa booddeetti ana siin taa'u na jijjiirama nama biraatti sitti qayyarama inni qayyaramee dhufus maqaa abbaatiin homaan taa'u as jedheen abdadhe achumaan inni qayyarame kan biraa fidan. Innaa kan biraa fidaniini nan kadhadha achuun keessan kadhadha. Nama waaqayyo tokko tas keessa dhufe jedhanii mee halkan kana nuu kadhachiisaa jedhaniitu doktoroonni muluu isaanii naanna'aniitu naafaa kadhattu kutaa sana keessatti nuufaa kadhattu jedhanii na waaman. Gaafa sana na waamanii abdiin koo jiraataa dhaga'anii numan isinii kadhadha jedheetanii inni narra jiru gaasaa hundumaa mo'ee jiraatudha. Innaa dhokoo du'aa jireenyatti naa geeddaree ammas na wajjiniin hin hojjeta jedheetan isaan faana seene doktoroota muluudha kadhadheetan. Zayiticha bakka nuuf kenninaan jedhan qadaada intini ishiititti qiqqiceen muluu isaanii harka isaanii gaafa deebu doktoroota Akkasitti ija keessa na ilaali. doktoroota muluu isaaniitu harka isaaniitti qiceen nan kadhadhee fi booddee isaa yaa'anii waaqayyoo si haa eebbisuudhaan jedhan isa booddeetti namoonni achi keessaa muluun dhadhaga'anii mucaa xiqqoo tokko harma sinadhu galchaa jedhaniiniitu haatiin boojii baay'ee boojjennaan. Maalo nama waaqayyo meekootuuti waaqayyoon naa kadhadhu mucaa koo du'aan baadhee galaa deebi'aa gara qeetti achumaan achi keessa seenee zayiticha fuudhee afaan mucaa gubbaa irratti qicee mataa mucaas jibeetanii Yesuusin fayyisaa fayyinnuun fudhattee galtaan jedheen innaan nammana jedhu mucaan inni harma hodhuu dide harma hodhe. Fayyaasaa dugdatti baatattee dhufanii doktoroonni ilaalanii isa dura dabarsi jedhanii mucaan harma hodhee gulukoosii itti buqqisanii isheen fayyaa dugdatti fudhattee bariitu isaa galte. Isa booddee dubartiin ciniinsifattu tokko hin jirti. Obboleettiin koo hangaftiin immoo na bira jirti. Maaloo haadhoo koo akkatti kutaa sana keessaa baay'ee boossi riibarii barreessanii fi isaanitti meera bilbilee baastariitti jechuudha. Achiin akkasittiin cannaqamaa jirti dabarsaa jedhaniiti. Maaloo kootu mee dhaqiitii kadhadhuuti isa fiddee dhufte kana dibimee waaqayyo dinqii hojjechaa jira naan jette. Achumaanin dhaqe achi keessa seenee ishiis dibeen garaa kee dibadhu jedheetan zayiticha garaa ishii dibattee isa dura dabarsi jedhanii ciniisuun itti hammaate. Isa booddeetti irraa yaa'aanu jedhan dhufanii. Egaa gooftaatu jedhu jedheetanan nuti hin baane doktoroonni seenanii ishiin deesse jedheet abbaan manaan immoo iddoon jirutti naa dawwale. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Namoota baay'eetu achi keessaa fayyeegaa yeroo keenyaan malee namoota baay'eetu achi keessaa fayyee dangiffiitii kan qabus immoo zayitii kana dibbatee achi keessaa fayyee otuma achi taa'uu isaa muluu isaanii ba'anii galan.